haati ulfaa tokko erga ulfi gadameessa keessatti uumame naannoo torbee 10 keessumaa torbee 8 hanga 12 gidduutti ji'a 2 hanga ji'a 3 jechuudha. Altiraasaawundii akka ilaalamtu gorfama. Mee faayidaa yeroo ulfaa altiraasaawundii ji'a 3 jalqabaa ilaalamuu kan jedhu ilaalu. Altiraasaawundii yeroo ulfaa ilaalamuu kan jedhu kanaan dura kaasneerra. Keessumaa immoo kan naannoo torbee 8 hanga torbee 10 yookaan ji'a 3 jalqabaatti ilaalaman maal fayyadaa kan jedhu qabxiilee gurguddoo 5 isinii kaasa. Inni jalqabaan ulfi gadamee keessa ta'uu baruufidha. Ulfi sun eessatti uumame kan jedhu baruuf. Ulfi inni sirriin gadameessa keessatti uumama. Takka takka immoo ulfi gadameessa alatti uumamuu danda'a. Dubartiin sun akka ulfoofte barteetti marsaan laguu afeera badeera. Haa ta'u malee eessa akka jiru immoo baruu qabdi. Ulfi gadameessa keessa ta'uusaa adda baafachuuf. Gadameessa ala taanaan wanti kun rakkoo fayyaa cimaa fiduu danda'a. Daa'imni sunis hin guddatu jechuudha. Kanaaf ulfi gadameessa keessa immoo ala jira kan jedhu adda baasuuf tokkoffaan. Lammaffaan ulfumti sun miciree qabaa kan jedhudha. Miciree qabaa, daa'ima qabaa of keessaa kan jedhu ilaalu. Takka takka ulfi miciree yookaan daa'imna hin qabne kan uumamu jira. Isaa kan adda baasuuf. Yeroo kana immoo maal fayyadaa? Rukunnaa onnee miciree ilaaluudhaan adda baasu. Micireen uumamte sun rukunnaan onneen ishee ni mul'ata moo mul'atu kan jedhuuf. Kanaaf rukunnaa onnee miciree sanaa ilaaluufidha inni lammaffaan. Sadaffaan baay'ina miciree gadameessa keessa jiru baruufidha. Dubartiin suni daa'ima tokko qofa ulfoofte moo lamadha moo sadii moo afur moo shan moo kan jedhu adda baasuufidha. Baay'ina daa'ima gadameessa keessa jiru adda baasuuf. Kanaaf amma ammaatti tokkoffaan ulfi sun gadameessa keessa moo ala ta'uusaa. Lammaffaan ulfi suni dhuguma miciree sirrii of keessaa qaba rukunnaan miciree sanaan mul'ataa kan jedhu baruufidha. Sadaffaan baay'inni miciree gadameessa keessa jiru meeqa akka ta'e adda baruuf. Meeqa ulfoofte lakkuudha moo tokkodha moo sadiidha moo jedhu adda baasu. Arfaffaan haati turtii ulfa ishee ni lakkoofatti guyyaa marsaa laguu ishee yeroo dhumaaf argite irraa kaastee kaalkuleet godhatti guyyaa ulfuumame. Altiraasaawundiin gara jalqabaa ilaalamu kun immoo guyyaa ulfi sun ture yookaan turtii ulfa sanaa torbeedhaan lakkaa'uudhaan kan haati lakkeewwatte hojii wal bira simsiisee adda baasuuf. Dogoggoradha moo sirriidha moo kan jedhu adda baasuuf. Kun immoo maal fayyadaa? Ulfi sun torban meeqa akka ta'e erga altiraasaawundiidhaan ilaalanii guyyaa da'umsaa kaalkuleet godhu. Expected date of delivery jedhamu. Yoom akka da'uu dandeessu tilmaamaan estimate godhachuun. Kanaaf turtii ulfaa baruun guyyaa da'umsaa tilmaamuufidha inni kaan. Altiraasaawundiin inni gara jalqabaa hojjetamu kun turtii ulfaa sirriitti adda baasuuf ni gargaara. Inni gara boodaa hojjetamu inni naannoo ji'a 5 hojjetamu sirriitti adda hin baasu. Turtii isaa sirriitti kana jechuun hin cima. Gara jalqabaadha kan altiraasaawundiin turtii ulfaa sirriitti adda baasu. Inni shanaffaan immoo ulfuma sanaan alatti illee naannoo gadameessaa fi naannoo qaama mormaataa maaltu jira kan jedhudha. Ulfaan alatti gadameessa rakkoo maaltu jira? Haalli taa'umsa ulfaa akkami? Gadameessi dhibee fayyaa adda addaa qabaa kan jedhu fa'aa adda baasuuf ni gargaara. Kanaaf egaa dubartiin tokko ulfooftee torbee 8 hanga 10 gidduutti altiraasaawundii ilaalamu. Ulfi gadameessa keessa immoo gadameessa ala kan jedhu adda baasuuf fayyada. Rukunnaan onnee miciree sanaa jira moo hin jiru kan jedhu ilaaluufidha. Garbiraan micireen gadameessa keessa jiru meeqa kan jedhu ilaaluufidha. Akkasumas ulfi sun torban meeqadha? Guyyaan da'umsaa meeqa kan jedhu tilmaamuuf gargaara. Kana malees immoo gadameessa ulfaan alatti gadameessi sun rakkoo fayyaa qabu jira moo hin jiru kan jedhu ilaalee adda baasuuf gargaara jechuudha. Galatooma turtii gaarii.